ODUU AMMEE Premier League Ingilizii bara dorgommii jalqabame kana asxaa yookaan armaa sodoomotaa dursaan garee uffatu irratti dikoorii yeroo baninsaa dorgommii irratti alaabaa bakka koornaan rukutamuu fi kanneen kana fakkaatan irraa akkan fayyadamne dorkeera. Liigichi murtoo kana kan murteessee falmii fi waliigalteen dhibuun jeequmsa kaasaa waan tureef kontiraataa waliigaltee isaanii Stonewall wariin qabu addaan kutuu murteessuu isaatu himame. Gabaas kun kan Telegiraafidha. Kana malees kilabni kubbaa miilaa Real Madrid deeggartoota isaa sodoomota ta'anitti tikeetii hin gurguru jechuudhaan dabarsee jira. Frontenio Perez akka himanitti deeggartoota sodoomota ta'anitti tikeetii akka hin gurgurre ibsanii jiru. Kun oduu boonsaa fi oduu gammachiisaadha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irraa ati akka nama dubartii wajjin ciisutti dhiiraa wajjin hin ciisin. Kun wanta gaasaadha jira. Tarkaanfiin fudhatame tarkaanfii boonsaadha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Odeessa keenya gara biraatti yommuu darbinu Israa'el Mormiin waxalamte. Guyyaa kaleessaa namoonni 100,000 lakkaa'aman magaalaa guddittii Israa'el haguuguun hiriira mormii gaggeessaa oolaniiru. Wanti baay'ee nama dhibu garuu hiriirri mormii gaggeeffame Hezbollah yookaan hidhattoota Hamaas yookaan Iraanii fi yookaan hidhattoota Huutii irratti miti kan gaggeeffame. Mootummaadhuma isaanii Benjaamin Naataaniyaahun durfamu irratti hiriira mormii ba'an uummanni Israa'el. Hanga ammaatti namoonni 150 ta'an mormitoota keessaa qabamuun hidhamanii jiru. Israa'el deebitee erga hundeeffamtee as akka kaleessaa uummanni 100,000 lakkaa'amuu yeroon itti mootummaa isaanii irratti hiriira ba'an hin turre. Uummanni Israa'el durumaa kaasee uummata nagaa jaallatu, uummata warra ollaasaa wajjin zayita ejersaa oomishuu, uummata horii horsiisuun aannan elmatu, uummata kanniisa horsiisuun damma nyaatu, uummata mirga namaatti bu'uu hin feenedha. Ka'umsi dubbii ba'a giddu galeessaatti abiddan namni qabsiise ammoo ji'a onkoloolessaa bara 2023 nu geessa. Ergasii uummanni ollaa biyya Israa'el jiraatan hunduu akaa'amaa waxalamaa jiru. Daafaan isaa nuuniyyuu nu qaqqabaa jira. Haa ta'utii kana keessa iyyuu ta'ee uummanni Israa'el kunoo karaa cufee harrayyuu waraanni haa dhaabbatu jechuudhaan mootummaa isaa dhiphisaa jira. Ofii uummanni Israa'el maaliif mootummaa isaa irratti hiriira ba'e? Mootummaan Israa'el hamma kana uummata isaatiin jibbame dhuguma hojiin isaa galma gaalaata. Lammiilee Israa'el Hamaasiin butamanii utuu hin gadhiifamin harka Hamaas jiran 50 keessaa meeqatu lubbuun jira? Gaaffiin Israa'elootaa inni guddaan ammoo maali? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufuus haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadha. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kana erga gootanii kaasee wayita karaa chaanaalii keenya odeeffannoowwan haaraan gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaaraa kallattiidhaan gara oduu keenya ammeetti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba irratti utuu Israa'el deebitee hundeeffamin dura namoonni sanyiin isaanii Yihuudii ta'an iddoowwan murteessoo addunyaa akka qabataniif hojii guddaan hojjetame. Israa'eloonni iddoowwan aangoo murteessoo addunyaa kanarratti namoota isaanii buufataniiru. Niitwoorkii nageenyaa isaanii diriirfataniiru. Addunyaa kanarraa iddoon isaan hin geenye hin jiru. Erga hundeeffamanii bara 1948 kaasee reefu waggaa 77ffaa isaaniiti. Niitwoorkiin nageenyaa isaanii erga diriirfamee booda addunyaa kanarratti biyya sodaachisoos ta'anii jiru. Biyya dhageettii guddaa qabanis ta'aniiru. Dabalataan dandeettiin sammuu isaanii yookaan IQ Yihuudotaa baay'ee cimaa ta'uu irraa kan ka'e addunyaa kanaaf waan haaraa hedduu kalaqaniiru. Akka fakkeenyaatti addunyaadhaaf wantoota dandeettii IQ Yihuudotaan kalaqaman keessaa tokko dhaabbata Facebookiidha. Abbaan qabeenyaa Meetaa Facebookii nama sanyii Yihuudiidha.
Namni kun nama sammuun isaanii eebbifamee sanyiin isaanis eebbifamee fi waan haaraa uumuudhaan cimoo ta'an keessaa isa tokkodha. Wanta baay'ee isin bu'u ammoo yeroo ammaa kana daldalli addunyaa kanaa parsantii 80 fedha isaaniitiin yookaan karaa harka isaaniitiin daddabarfamaa harka Yihuudotaatiin jechuudha. Dabalataan dhaabbata mootummoota Ameerikaa doolaara maxxansuu yoo fudhanne sanyii Israa'el 12 moggaafameetu qaamota 12 hoogganama. Kana jechuun Israa'eloonni sammuu isaaniitti fayyadamuudhaan maallaqa addunyaan ittiin daldaltu uumaniiru. Kanaanis Ameerikaa of duubaa hiriirsuu danda'aniiru jechuudha. Yeroo itti biyyoonni addunyaa kanaa 147 Israa'elitti dugda gatanitti Ameerikaa dursituu fi bulchituu addunyaa keenyaa qofatu Israa'el bukkee dhaabbatee jira. Maarree Israa'eloonni erga amma kana saba xiqqoo ta'anii sammuu eebbifamaa kanaan kana godhanii biyya isaanii ishee kaartaarra qofaa jirtu Israa'el gudditti wanti isaan lafarratti gadi hin buufneef waan jiruun fakkaatu. Alaabaa isaanii irratti sarara halluu samii qabu inni jala laga Abbayyaa bakka kan bu'u yoo ta'u, sararri halluu samii inni olii ammoo laga Efraaxees bakka bu'a. Gidduu isaa ammoo urjii Daawititu jira. Urjiin Daawit ammoo mootummaa Daawit jechuudha. Biyyoonni naannichatti argaman garuu kana hin fudhatanii. Ijaa kanaaf waggoota kumaaf waraanni naannicharraa hin dhaabbatu. Utuu jennu Israa'el bishaan baay'ee barbaaddi. Biyyoota baagiddu galeessaa keessaatii bishaan baay'ee qaalii itti ta'e keessaa tokko Israa'elidha. Israa'el utuu daangaa ishee laga Abbayyaa fi laga Efraaxeesiin hin gahin dura bishaan argachuu barbaaddi. Kanarraa ka'uunis laga Abbayyaa boo'iidhaan gara Israa'elitti jallisuun biyya isaanii misoomsachuu barbaadu. Dacheen baagiddu galeessaa biyya boba'aan itti rakasee bishaan immoo akka malee itti qaala'eedha. Kanaafuu bishaan xuraa'aa qulqulleessanii dhugaatii fi waa gochuufis itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf egaa ilmi pireezidantii Ameerikaa ilmi Doonaald Tiraamp haala ittiin boo'iin qotamee bishaan Abbayyaa gara Israa'elitti tuubboodhaan ce'uu kan inni qopheessee ture. Haaluma kanaanis Filisteemota Gaazaa gara gaara Siinaatti ceesisuun bishaan Abbaayiin gaara Siinaa misoomsuu karoora jedhus kalaqanii turanii. Garuu kun waan galma ga'uun fakkaatu. Mormii guddaan isaan mudateera. Gama biraatiin ammoo Israa'el guutummaan guutuutti lammiilee Gaazaa keessa jiran gara Gibxii fi gara Jordaanitti buqqisuu barbaaddi. Yoo kana hin taane ammoo iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan kaampii keessatti ugguramanii deeggarsa Israa'eliin akka jiraatan barbaaddi. Gaazaa guutummaan guutuutti to'achuu jechuudha. Kun yeroo jirutti egaa uummanni Israa'el 100,000 yaa'uudhaan mootummaa isaanii irratti hiriira mormii kan ba'ani. Namoonni 100,000 lakkaa'aman Israa'el keessatti hiriira ba'uun waraanni akka dhaabbatuu fi namoonni Hamaas butee akka gadhiifamaniif mariin akka geggeeffamu gaafachuu eegalaniiru. Hiriirri guddaan kan geggeeffame magaalaa guddittii Israa'el Tel Aviv addabaabaayii Hostaagees Square jedhamuttidha. Hiriira dilbata kaleessaa geggeeffame kanaan qindeessitoonni hiriirichaa karoorri Israa'el magaalaa Gaazaa dhuunfachuuf qabattee itti adeemaa jirtu lubbuu namoota 20 ta'an harka Hamaas jiranii balaarra kan buusudha jiran. Hiriirri akka biyyaatti yeroo tokko gaggeeffamee fi qaama hiriira guddaa gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru ta'e kanarratti daandiin waajjiraalee fi iddoo tokko tokkotti yuunivarsiitiiwwan cufamaniiru. Hiriira kanarratti namoonni 150 ta'an hidhamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahu hiriira kana balaaleffataniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun adeemsi akkanaa Hamaas ejjennoo isaatti akka cimu taasisaa kan jedhan yoo ta'u, hiriirri akkanaa inumaa hojii butamtoota gadhiisisuu irratti hojjetamaa jirutti gufuutaa jiraniiru. Ministeerri Israa'el sirna duriitti cichaan Bezaaleel Smotrich hiriirri kun balaafamaadha, Hamaasiif carraa banuu danda'a jechuudhaan hiriira mormii namoota ba'an 100,000 lakkaa'aman kana balaaleffataniiru. Hiriirri sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu kun yaadii isaa maatii namoonni isaanii Hamaasiin butaman irraa kan dhufe yoo ta'u, kanneen waraanni akka hin babal'anne barbaadanis keessatti hirmaataniiru. Hiriirri kun erga kaabineen Israa'el magaalaa Gaazaa akka to'atu murteessee torban tokko booda kan gaggeeffamedha. Israa'el uummata Gaazaa godaansisuun lafa isaanii qabachuuf murteessuu manni maree nageenyaa United Nation yookaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaaleffateera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti erga waraanni eegalee hanga ammaatti uummanni Gaazaa miliyoona 1.9 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Kun ammoo lakkoofsa uummatichaa keessaa 90% ta'a. Israa'el magaalaa Gaazaa to'achuun uummata magaalattii hundaa gara kibbaatti godaansisuuf akka deemtu murteessiteetti. Garuu humnoonni waraanaa Israa'el yoom Gaazaa seenanii akka karoora kana raawwachiisan hin ibsamne. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun haleellaa Hamaas onkololeessa 7 2023 raawwatee booda Gaazaa weeraruun qabachuuf akka waraana gaggeessaa jiran gabaafameera. Yeroo ammaa Gaazaa keessatti uummanni haleellaa Israa'eliin qofaa osoo hin taane beelaanis dhumaa jiraachuu jarmiyaaleen dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi kaan gabaasaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'a darbee Gaazaa keessatti beelli hamaan lubbuu daa'immanii galaafatuuf mudachuuf akka deemu yaaddoo qabu ibsee ture. Kun seenaa ulaa Gaazaa keessatti taatee balaafamaa fi suukkanneessaa ta'uu ibseera. Haleellaa Hamaas onkololeessa 7 2023 Israa'el irratti raawwateen lammiileen Israa'el 1,200 yoo ajjeefaman kanneen 251 ta'an ammoo butamaniiru. Ergasii haleellaa guutuu Israa'el eegalteen hanga ammaatti Filisteemonni 61,000 caalan ajjeefamaniiru. Lammiileen Israa'el 50 ta'anii fi walakkaan du'uun isaanii shakkamu ammoo hidhattoota Hamaas harkatti argamu. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun sababii waraanaa loltoonni isaanii Gaazaa keessatti gaggeessaa jiraniitiin du'a namoota nagaa fi balaa beelaa naannichatti mudateen michoota isaanii dabalatee mormii mudatee kan ture yoo ta'u amma immoo mormichi gara biraattis isaan mudateera. Guyyaa kibxataa haasaa TV biyya isaanii Israa'el 24 jedhamu irratti haasaa taasisaniin yaada kennaniin biyyoota Arabaa hedduu biratti dheekkamsa kaasuu isaatiin alatti ibsa dabalataa akka kennaniif gaafatamaa jiru. Biyyoonni Arabaa baha giddu galeessaatti argaman Naataaniyaa'uun hidhata cimaa mul'ata Israa'el guddittii jedhu waliin qaban kaasuudhaan ergama kana milkeessuuf akka yaalan dubbachuun isaanii walabummaa isaanii itti balaa akka qabaatu kaasuun mormii kaasaa jiru. Muummichi ministeera Israa'el kun gaaffii isaanii keessatti mul'ata Israa'el guddittii ergama seenaa fi hafuuraa gochuun akka ilaalanii fi kunis mul'ata kanneen gara sana ga'uuf yaadaa kan turan akka turanii fi kanneen keenyaan booda dhufan kan jedhaniin dhalattoota Yihuudootaa ta'uu ibsaniiru. Moggaasa Israa'el guddittii jedhu siyaasa Israa'el keessatti daangaa biyyattii babal'isuun kan wal qabatu godhamee ilaalama. Kunis kan West Bank, Gaazaa fi gaarreen Golaan Sooriyaa kan dabalatu yoo ta'u karaawwan tokko tokko ammoo naannoleen qarqara galaanaa Siinaa, Masrii akkasumas bulchiinsota Yordaanos muraasaa kan hammatu ta'utu himama. Waraana Israa'el Gaazaa keessatti waggaa 2 ta'uuf baatiiwwan muraasa hafaniif gaggeessaa jirtu wal qabatee Naataaniyaa'uun Gaazaa guutummaan guutuutti to'achuuf karoora baasuudhaan hojiirra oolmaa isaatiif hojjetaa ta'uu torban darbee ifa taasisuun isaanii ni yaadatama. Kana malees baatii darbe keessaa qubsumiiwwan Yihuudotaa West Bank keessatti babal'ataa jiraachuun kan himame yoo ta'u gaarreen Golaan Sooriyaa erga to'annoo Israa'el jala oolfamanii waggaan 10 lakkaa'amaniiru. Haalliwwan kunneen ammoo ministeerri muummee Israa'el wal jalaan mul'ata Israa'el guddittii raawwachiisaa jiru yaaddoo jedhu uumuu isaatiin alatti biyyoonni Arabaas mormii isaanii akka dhiyeessan taasiseera. Heera Naataaniyaa'uun hordofuunis ibsa ministeerri dhimma alaa Masir baaseen kan qaxanichatti muddama cimsuu fi nageenya akka hin jiraanne taasisuudha jechuun ibsa dabalataa gaafattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Yordaanos ammoo haasaa Naataaniyaa'uu balaafamaa dubbii barbaachaa fi kan haala hammeessu jechuun yaaddoo walabummaa biyyootaa kan seera idil addunyaa fi chaartarii Yuunaayitid Neeshin cabsuu jechuun mormii isaa dhageesseera. Aangaa'onni bulchiinsa Filisxeem yaada ministeera muummee Israa'el irratti ibsa yeroo kennan mirga seeraa Filisxeemotaa kan dagatedha. Akkasumas nageenya qaxanichaa dagatee fi tasgabbii kan jeequdha. Haasaa dubbii barbaachaatti jechuudha mormaniiru. Haasaan ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uu sarbama seerotaa fi dambiiwwan idil addunyaa fi kan hawaasa addunyaa qoruudha kan jedhe ammoo ministeera dhimma alaa Yemenidha.
Ministeerri dhimma alaa Qaataar gama isaatiin haasaan Naataaniyaahuttii mala weerara dheeressuu of tuulummaa irratti hundaa'ee kan walitti bu'insaa fi jeequmsa cimsuu akkasumas of tuulummaadhaan walabummaa biyyootaa fi seera idil-addunyaa sarbuudha jechuudhaan mormite jirti Qaataar jechuudha. Ministeerri Qaataar yaaliiwwan qaxanichaa haqa qabeessummaa nageenya hunda hammataa fi waaraa fiduuf taasifamu hunda akka deeggarus mirkaneessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Saawudii yaannii fi piroojeektiin babal'ifachuu aangaa'onni Israa'el gaggeessan kuffisuudhaan uummata Filisxeem obbolaa ta'an lafa isaanii irratti mirga seeraa fi seenaa biyya walabaa fi birmadummaa qabdu hundeessuu kan sarbuudha jechuudhaan mormaniiru. Liigiin biyyoota Arabaa ibsa baaseen ammoo ilaalcha barbadeessuu fi babal'ifachuu balaaleffachuu nageenya biyyaalessaa Arabaatiif balaa cimaadha jedhee jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu saala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan biyya keenyaaf addunyaa keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Saatotaan booda odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.